Shama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa irraa viidiyoo addaa tokko qabannee kara keessan dhufnee jirra. Waa dursa garuu warroonni chaanela eebbisaa entertainmentiidhaaf faarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Chaanelli kun chaanela keessanii egaa akkuma beekamu guyyaadhaan viidiyoon garagaraa akkasiin qaqqabu mallattoo notificationii san oonii godhaa jechaadha. Beelii ol ka jedhurra hogootan gaafa nu viidiyoo poosti goone kallattiidhuma dafee isin qaqqaba jechaadha. Just amma gara dhimmichaatti ce'uudhaan duratti guyyaa kaleessaa yadannoo gooticha keenya artistii keenya Haacaaluu wareegama isaa waggaa 5ffaa kan kabajame irratti hundaa'uudhaan artist Anduaem gosa achirratti argamee jira. Anduaem kana dura du'a haadha manaasaa qananii durree qananii addunyaa waaqoo itti ajjeechaa ishii itti shakkamee to'annaa seera jala akka oole hundi keenya ni beekna. Garuu turtii ji'a 2 fi bultii 15 mana hidhaa keessa ture. Qorannoon qoratamaa ture guutuu keessaa tokkichi akka gara isaa akeeku akka hin jirre manni yaalaa akkasumas manni murtii abbaan alangaa waa hunda xiinxalee ragaalee poolisii sassaabame waliigala irratti waa hunda xiinxalanii erga xumuranii booddee akka ajjeechaa sun tokkichi gara isaa akeeku akka hin jirre manni yaalaas ta'ee ragaan mana murtii ragaan poolisii odeeffannoon garagaraa kan funaanaa turan waa tokko keessaa hunduu akka isatti akeekni kan mul'isaa ture jechaadha manni seeraa yookiin manni murtii. Just asirratti ishiin dhugaa dhabdee yoo dhuguma harka namaatti lubbuun ishii bahee jiraate waaqayyo dhugaa ishiin hin hanqisinii hin kafalaaf jechuudha. Biyya lafaa irratti odoon turre kaffalama. Namni harka namaatti namni si ajjeese dhiigni namaa namarratti hin turu. Yoo dhuguma Anduaem ajjeese jiraate Anduaem osoo ajjeese hin bahu ishaaraan ni kennama. Marmaraa hedduutu irratti godhama. Gadda haadha manaasaa manidhaa keessatti dabarsee argitan. Garuu kaleessa achirratti bakka yadannoo qophii Haacaaluu irratti argamee fi umii badhaasaa wardii Haacaaluu irratti argame akkasumas waggaa 5ffaa erga nu biraa dhaabuuf biraa dhabne waggaa 5ffaa isaa erga gahee yadannoo isaa irratti argame maaf badhaasaa Haacaaluu sanatti argame jedhanii namoonni itti aaran jiru jechuudha. Foundationiin Haacaaluu qophii adda addaa qopheessee uffannaa maqaa Haacaaluutiin kan hojjetame fooxaa shaarbii tokko badhaasa kenna namoota achitti badhaasteetri haadha mana Haacaaluu kan taate. So achirratti maa argameedhaaf ajandaa haaraa uumanii har'a suuraa photoshoppii tokko hojjetame qananiidha baay'ee akka reebamaa turteetitti fakkeeffamee karaa TikTokii maqaa qananii addunyaa jedhu TikTok ishee kan isheen irraa boqatte qanii boqattu san viidiyoo sirbittee gadhiiste turte. Isaa olitti har'a tokko jedhamee TikTokiin ishee erga ishiin gaafa boqatteeti har'a TikTokii ishee akkaawuntii ishee irratti poostii godhame jechaadha footoon kun. Gaafa footoon kun poostii ta'u tokkoffaa photoshoppiidha footoon. Tasumaa qananiidha walitti hin dhiyaatu. Qananiin naatoo qabdi fuula kana keessa sin qal'atti fuulli ishiis normaali. Akka waan Anduaem reebaa ture qananii immoo akkasi fuulli bokokee fakkeessanii photoshoppiidhaan hojjetanii akka normaalii fakkeessanii akka inni reebaa ture. Inni reebaa ture suuraa kana bira keessatti kaa'ate obboleettiin suuraa kana biraa qabdii dura maa poostiin goone duraan gizee ishii lubbuun jirtu maa jalaa baasuu dadhaban. Innoo haa ta'u qananiimti maaliif cal'istee achi teechi isaan bira? Maaliif teechi maa jalaan baqan erga inni ishii akkas godhee ishii darara ta'e? Dhugaa himaa kaasirratti. Maaliif garuu maaliif cubbuudhaan deemtan? Haqa namaa baasuudhaa jecha haqa namaan awwaalina. Yoo dhuguma Anduaem qananii ajjeese ta'e yoo dhiigni ishiitu guyyaa tokko isa galaafata. Haqni namaan turu. Garuu immoo seerri qorateetu irratti hin argamne malee seerru gadi hin dhiisu. Amma immoo ajandaa shiraa biraa irratti xaxuudhaaf jecha suura kana baasan. Kan kana godhe obboleetti isheeti jedhama. Mucayyoo duutellee boqonnaan dhoowwina hirraakina bakka footoo ishee hunduu miidiyaa irra deema sabni tokko argata. Photoshoppii hojjetame malee ishii namni bakka biraa rukutuu dhabee ijuma keessa akkanatti korkoma. Moo inni nama fayyaa hin qabne seetan. Anduaem bar nama barate nama yaadu. Hayyuudha beekadha.
eenyu olitti nama yaadee nama ofii murteessuu danda'u malee nama akka horii akka warra barate warra baadiyyaa seetanii warra faaraa ijoollee bahaaraa faasetanii warra saanummoo warra barumsa hin qabnetu bar suuricha walii gadi hin deemee miidiyaa irra hin deeme warra ala jirtu fakkeenya immoo hanna addaamu shiilleen poostii gootetti viidiyoo isaa suura isaa eeshii gaafa ishiin lubbuun jirtu silaasa iba turtanii akkam isinitti machuu didde kana akkamitti suuraa kana isinitti ergachuu didde gaafa sammaa poostiin godhina gaafa manni abbaan alangaa gaafa galmee xummu fuudhee gara mana murtiitti galmee cufanii deebisan maal jedhee seera haaraa yoo baafachuu barbaadan kissii haaraa yoo banachuu barbaadan galmee haaraa banadhaa jedhee isinii murteessee ture gaafa sammaaf hin banamne eeshii maatiin dhugaa mucayyoo keenya awwaalame jedhan maatiin ilmoo dhaban itti murtaa'u maatii garuu warroonni suura san fuutanii suura photoshoopii hojjettanii miidiyaa cabacabdan dhaaba kun photoshoopii akka ta'e dhibbaan ni beeskisa ndee mucaa irratti shiira maaxaxuu deemtan kara hundaanuu isuma deemuuf maa dhaabbatee deemadhamoo maa du'uu dideedhamoo maa jiraatadhamoo Haacaaluu ka du'ee dhabame maa hagarraa bu'aniif moo gaafa inni jirumaan jaalanne isalleen beektanii bar isallee gaafa lubbuun jiru irratti akkanumatti duulaa turtan ammoo Anduaemtu sinafe Anduaem illee gaafa boru du'e gaaf san Anduaem koo maalii koo lubbuu koo goota koo maanjee koo jechuufi gadi baatanii nurratti hin barbaannu nuti kan barbaannu har'a dhugaadha dhaabbachuudha yoo kanan taane garuu maali faayidumti keessamme nama gaafa lubbuun jiru dhiistanii erga du'e isa faarsita Hado fi mana Anduaem irra dultanarra Anduaem maal isin godheme dhimmi Anduaem faana qabdan maal dhiisa bakka jiraatu mucaan jireenya mataasaa mucaan kun barrakkoo beeka keessa akka darbe sadarkaa har'a gahe kana itti gahe hin beektan innis immoo ishii jaalatuuf cinaa dhabee miirri isaatu gammachuu hin qabu har'a garuu wantoota akkasii kana fuutanii gaafa poostii gootanii saamilee isaa cabsitan tokkoffaa suurri isin fiddanii dhuftan mucayyoodhaan tasuma walittuu hin dhiyaatu John diimtuu suurri gurraacha maal uummanni kun akka isaa turre baddabee akkatti gurraachofte jettan maa photoshoopii hojjettan kana waan gaarii tokko hojjettani waan dhaloota fayyadu waan seenaadhaaf ta'u nuti bar ilaalu yoo ceemminee jirra sa'aatii ammaa kanatti waan hojjettan hin beektani bar cal'istanii nutti poostiin godhina bakka photoshoopii barbaannu dhugaa ishii baasuu namni barbaade dhugaa ishii osoo hin taanetti warri suuraa akkasii hojjetanii poostii godhan dhugaa ishii awwaaludha jechaadha. Mucayyoon kun ofii of ajjeeste jedhame. Ofii of ajjeesuu ishii saniif ragaan mana yaalaa mul'isaa akka tuttuqqiin harkaan ture akka namni ishii hin qabne akka qoricha hin dhunne guyyaa san maal nyaatti waan jedhamu ni qoratamaa bar cal'isanii akkanuma manni seeraa yookiin seerri tokko olma ka'ee inni bilisa jedhee gadi hin dhiisu. Torbaan tokko dura kan inni bilisa jedhee gad dhiifame. Har'a garuu maaliif gumii awwardii badhaasa Haacaaluu irratti maa argameedhaaf har'a maa achirratti argameedhaaf ol ka'anii suuraa photoshoopii hojjetanii gadi baasan miidiyaa irratti nun burjaajjessin abboon jiraanna dadhan mee nuti akkamitti kama amanname bara kana keessa Anduaem bar gadda haadha manaasaa kana garaadhaan baane achii mana hidhaati gaafa ba'u kallattiin bakka awwaala ishii dhaqee dungoo ibse argitaniittu jaalala ishii dhaqabu ibsaa jira yeroo san gammachuu ishii gadda ishii tirallee dhaabbatee deddeebi'ellee taskaara ishii ta'e hojjechuu baatu dhaqeetumaan reeffa ishii san irratti tasanaabbatee deebi'e gadda qaba mucaan kun mataasaa keessa gammachuun hin mul'atu so asirratti nuti maaliif irratti duulla just keenya namni wal xiqqeessu malee bakka tasuma waliif yaaduun nu bira hin jiru wal guddisuun nu bira hin jiru karaa ittiin wal cabsinu ishi Anduaem amma ajjeefame ishi miira keessa galee waan tokko qorichuma tokko dhugee of ajjeese namni kun borumboochuma maal gootu gadi baatanii hamida isaa tuqaa jirtu baram cinaa isaa lafee isaa kan kale isaa kan gara bitaa of harkaa dhabe bar isa gaafa isa xuxxan kan akka inni aamilee miiran taane keessa seenu be itti yaaddaniittu garuu just waa yaada gaafa waa hojjettan Anduaem miidhoo osoo hin taanetti akka dhugaa mica'uu baasuuf hin xaarreesi beeka
isa miidhuuf xaaraa jirtan malee isa amilee cabsuuf xaaraa jirtan malee isa ajjeesu miira isa sammuudha isa ajjeesu xaaraa jirtan malee odoonni miidhamee du'ee borummoo suuraa isaa kan kaawwate kan dungoo ibsu isin jechuudha ummata bulguu warra akkanaa kana dadhabne kana faana lakkaawwamne bara olomoo miliyoona 70 jenna banne ummata keenya asoo kana itti yaada kana dura maatiin boo'ee dhugaa mica'uu keenya dhabne jedhan beebisiitti gaafaman boo'anii dubbatan haadha fabbaan ilmoo isaaniiti kan dhaban garuu uummanni keenya kuni osoo waa takka hin hubatin callisee gaafa murtoo akkasii kennu mee maal beektame ragaan isin itti qabdan jira sobaan namarratti ragaan bahina biyyi lafaatu sobduudha laal ergisaadha namoota baay'eetu jira kan sobaan namarratti dhugaa dabsan dhugaadha du'aa malee sobaan du'ina namaan jaalatamuudhaaf jecha namoonni viisuuraa san fuutanii miidiyaa irra lallabsitanii hawaasa walitti buustan mucaa fi maatii jidduutti jibba uumtanii turtan kana dura waan hin taane fa'aa viidiyoo fiilmii faranjiin taphattu fa'aa irra kallaltanii akka waan inni giddii darbee fa'aa fakkeessatanii maatiif mucaa walitti buustanii jibba jidduu isaanii uumtanii turtan. Garuu isin dhugaa mucayyoon baasne achirratti ilaala. Dhugaa ishee akka dhokatu taasistanii. So haqa kan baasu waaqa gaditti garummoo maatiin mucaan kun waan beekurra tarii dubbachuu danda'a gaaf tokko dhiyaatuu danda'a interview irratti waa tokko himuun isaa hin hafu waa akka maal akka taate waan guyyaa san uumame himuun isaa hin hafu amma garuu miira gaarii keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Dhiyoo kana akkuma dhufeen gasti Facebook isaa irratti hiriyoonni koo warroonni man achi keessa na baasuudhaaf na faana xaaraa turtan akkasumas immoo warreen akka anachi natti gammadaa turtan hundi keessanuu naaf galatooma jedhee poostii godhe jechaadha. So nuti kana odoo arginu mee akkamitti gammachuudhaan teenya mucaa kana amilee isaa tuttani bara isheen duute nuun galtu jara lamaan dhaabuu qabna dirqama inni ajjeese jedhamee ragaan isarratti murtaa'uu qaba sobaan eega ta'e wanni maru soba jedhe seera caala beektanii isin moo isin seera oli moo isin to baalangaati dhaqaaqa baalangaachi buusa tachi ta'a murteessaa isin tokkoffaa obboleettiin ishiillee dogongora guddaa hojjette maali photoshoopii namni hojjeteetti kenne akkasitti maxxansuun ishii sirrii miti maqaa tiktookii qananiitiin jechuudha. Maaliif maatiin akkam akkatti dhagama obboleessin ilaala tiktookii kana haadha fabbaan ilaalu tiktookii ishee kana akkamitti waan akkasii maxxansama nama dogongora hojjettee obboleettii illee jechaadha. So photoshoopiidhaan nama dogongorsiisina kan ifa bilisa barqananiin deemtu footoon kun gurraacha eessa walitti dhufame tayyib anduaem iji bichaa rukkutaa fuula bichaa rukkutaa hoo rukkutee waa tokko yaada xinxaala mucaa kanarratti shiira xaxuu deemaa jirtan malee ammallee lammaffaa isaaf yaaddanii miti jechaadha. So kanuma jechuu barbaadeeti waan hin taaneen dubbatinaa dhaaba gabaan kun fokkisee jira. Kanaafuu dubbiin anarra qabadhee dhufe kanuma jechaadha. Warroon anduaem irratti shiira xaxaa jirtan akka shiirri sun deebi'ee mataa keessan kiyyoo namaaf xaxan tokko akka ofiitti hin kufne. Warroonni waan akkasii hojjechaa jirtan jechaadha. Kanaafuu viidiyoon har'a qabadhee dhufe kanuma jechaadha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii horaa bulaa deebina galatoomaa na dhaggeeffattaniif sheer godhaati fakkaatota warra photoshoopidhaan sooshaal miidiyaa oduu sobaatiin baxabaxasaniin sheer godhaa biraan nu gaha. Keessattuu warroonni oduu sobaa qabatanii sooshaal miidiyaa baxabaxan somni cita. Haqni garuu hin qal'atti malee cittu jedha Oromoo. Galatooma.